There are a lot of people around the world. Namoonni baay'een addunyaa guutuu jiraatu. Addunyaa kana keessa namoonni biliyoona 6 ol ta'an jiru. Isaan keessaa baay'een isaanii musliimoota akkasumas baay'een isaanii har'a galgala kana kan daawwatan ta'uun abdadha. Nuti yaadachuu qabna. Wanti har'a galgala kana irratti mari'achaa jirru yaada qofaa osoo hin taane namoota dhugaa fi jireenya dhugaa hundumtuu Waaqayyoon kan uumame. Kanaafuu kana yaadachuu qabna. Maaliif akka as jirru kaayyoo akkamiif akka as jirru yaadachuu qabna. Kana booda xumura irratti bal'inaan irratti mari'anna. Garuu kana kadhannaadhaan jalqaba. Isinis na waliin akka dabalamtan abdadha. Maaloo na waliin kadhannaadhaan makamaa. Akkasumas Waaqayyo uumaan keenya garaa keenya dhugaa isaatiif akka nuuf banu haa gaafannu. Akkasumas isa beekuu fi namootaaf isa beeksisuuf. Inni madda jireenyaa waan ta'eef haa kadhannu. Let us pray. God, thank you so much for creating us. You didn't have to do that. Yaa Waaqayyo, nu uumuu keef galanni guddaan siif haa ta'u. Kana gochuu hin qabdu turte. Nu uumuuf dirqama amalaa homaa hin qabdu turte. Jaalala kee malee homaa sababa nu uumuu keetii ibsuu hin danda'u. Yaa Waaqayyo, akka nuti waan nu qabnu hundaan si kabajnu ni kadhanna. Akka mucaa tokkotti subhaana Allah, galanni hunduu Waaqayyoof haa ta'u. Alhamdulillah, faarfannaan hunduu Waaqayyoof haa ta'u jedhee kadhachaan ture. Amma immoo yaa Waaqayyo caalatti si gaafadha. Yeroo kana ofii kee sammuu keenyaa fi garaa keenyaan kabajuuf itti fayyadami. Beekumsaa fi dhugaadhaan nuuf dhiyoo ta'i. Nu waliin as ta'i. Maqaa keetiin yeroo walitti qabamnu ati achi jira jetteetta. Gooftaa gara dhugaatti nu geessi. Maqaa keetiin kana ni kadhanna. Ameen. Amen. Now, when I was born here in the United States, which hopefully you can tell by my accent. Not all Muslims come from overseas. Otherwise, I would sound like this, and maybe it would be a bit different for you. But no, I sound like this. I'm American. Yommun dhaladhu Ameerikaa keessatti dhaladhe. Kana sagalee koo irraa akka hubattan nan abdadha. Musliimonni hundi biyya alaa irraa hin dhufan. Osoo akkas ta'ee sagaleen koo akkas fakkaata ture. Isiniifis garaagarummaa xiqqoo qabaachuu danda'a. Garuu lakki sagaleen koo akkana. Ani Ameerikaadha. Musliimonni baay'een Ameerikaa keessatti dhalatanii guddatan. Kanaafuu musliimonni gosa garaagaraa jiru. Musliimota godaantota ta'an qabdu, musliimota asitti dhalatan qabdu, musliimota amanamoo ta'an qabdu, musliimota maqaa qofaan jiran, musliimota gosa adda addaa. Maatiin koo maatii amantii cimaa qabudha. Haati koo intala miisiyoonaa Islaamaa turte. Kanaaf daa'ii jedhanii ishee waamu turan. Ammas ni waamu. Daa'iin nama jireenya isaa guutuu nama gara Islaamummaatti affeerudha. Akaakayyuun koo Indooneeziyaa keessatti jireenya isaa guutuu bosona keessa Islaama lallabuun namoonni Muhammadii fi Quraana fudhachuun Allah waaqa isaanii akka ta'uuf affeeraa turedha. Kanaaf haati koo intala miisiyoonaa Islaamaa amantii cimaa qabu waan turteef yeroo Ameerikaa dhufte maatii amantii cimaa qabu guddisuuf qophooftee turte. Akoon koo isheenis intala miisiyoonaa Islaamaa turte. Yugaandaatti dhalte. Abbaan ishee ogeessaa fi lallabaa Islaamaa ture. Kanaaf musliimota jireenya isaanii guutuu Islaama lallabuuf dabarsan qabna. Kunis dhaala haadha koo irraa dhufee fi amantii cimaa qabudha. Abbaan koo bara 70moota keessa Paakistaan irraa dhufe. Innis guyyaa Elvis du'ee dhufe. Kanaaf Ameerikaa irratti hangam akka beeku hubadhaa. Yeroo buufatu gaazexaa ilaale. Gaazexaan mootiin du'eera jedha. Innis dimookiraasii qabna jedhee yaade. Kana hunda irra deebi'ee barachuun qaba jedhe. Haala kanaan warri koo biyya kana dhufan. Baay'ee qulqullummaan dhufan. Aadaa isaanii fi maatii isaaniif baay'ee jaalala qabu. And so when I was born, my mom taught me how to live a devout Muslim life. Yeroon dhaladhu haati koo jireenya musliimaa amantii cimaa qabu akkamitti jiraachuu kan qabu na barsiiste. Innis kutaa jireenya keenyaa keessaa isa tokko ture. Kanaaf kun akkam fakkaata. Umrii koo xinnummaatti kutaa Quraanaa hedduu baradhe. Boqonnaa Quraanaa 700 booda jiran afaan Arabaatiin umrii koo waggaa 5tti qabachuu danda'eera. Garuu kana gochuun dirqama. Kun waan cimaa miti. Kadhannaa guyyaa guyyaa yoo dubbisuuf deemta ta'e, musliimonni kan godhan, musliimonni amanamoon kan godhan kutaa Quraanaa qabachuu qabda. Guyyaa guyyaan abbaan koo yeroo kadhannaatti nu geessu Quraana yommuu dubbisu nan dhaga'a ture. Kanaaf qabachuu dandeessa. Macaafa qulqulluu guyyaa guyyaan yoo dhageesse qabachuu dandeessa. Akkasumas nuti akka musliimotaatti akkasitti baranne. Guyyaatti yeroo 5 kadhachuun Quraana guutuu afaan Arabaatiin umrii koo waggaa 5tti dubbiseera. Kanaaf musliima amanamoo ta'uun akkas fakkaata. Barreeffama kee qabatta. Waaqa waan gootu hunduma keessatti ni yaadatta. Amma akka mucaatti Ameerikaa keessatti akkam fakkaata isa jedhu xiqqoo ibsuuf haati koo Nabil aadaa Muhammad hordofuu qabda jettee na barsiifti. Kanaaf kun akkam fakkaata. Ganama yeroon dammaqu siree irraa osoo hin ka'in dura kadhannaa tokko nan dubbisa ture. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa alayhi nushur. Anyone speak in tongues? Afaan haaraan kan dubbatu as jiraa? Hin jiru. I didn't know what it meant, by the way. No one had taught me the translation of that. Hiika isaa hin beeku ture. Eenyullee hiika isaa natti hin barsiifne. Kadhannaa kana afaan Arabaatiin dubbisuun eebba nuu fi mana keenyaaf fida ture.
Garuu hiikni kadhannaa kanaa galanni hunduu isa naaf jireenya kenneef, isa na ajjeesuuf, deebisee isa na kaasuuf haa ta'u kan jedhu ture. Kanaaf kun kadhannaa Waaqayyoof jireenya nuuf kennaa fi du'aa ka'uu duraa kan agarsiisudha. Garuu kadhannaan guyyaa guyyaan kadhannu kun Waaqayyoof galata jennee na rafsiisee hirribaa kan na kaasuuf kan jedhu nutti fakkaata. Akkamitti ofii koo dammaqsu akkan qabu hin beeku ture. Galanni hunduu isa naaf jireenya deebisee kennuuf guyyaa guyyaan na dammaqsuuf haa ta'u. Yaadni akkasii kan musliimonni amanamuun qabanidha. Ganama siree irraa osoo hin ka'in dura waa'ee Rabbii yaadu. Siree irraa ka'ee gara mana fincaanii yommuun adeemu gochoota islaamaa ilaalchisee yaadaanan tura. Sababiin isaas gara mana fincaanii yeroon deemu miila koo bitaatiin dursuun qaba. Mirgaan hin danda'u. Sababiin isaas Muhammad yeroo gara mana fincaanii deemtan miila keessan bitaatiin dura deemaa jedhanii barsiisaniiru. Achi booda yeroon gara dhiqannaa dhiyaadhu kadhannaanan jedha. Akkasumas dhiqannaa sirna qabeessa kan sagada guyyaa keessaa isa duraatiif of qopheessuuf godhuuf jedha. Kana hunda gidduutti wantoota tokko tokko arabeeffaanan jedha. Maatiin koo mana keessatti afaan Arabaatiin dubbatan. Nuti afaan Urduu kan Paakistaan dubbanna. Garuu Muhammad afaan Arabaatiin dubbateera. Kanaafuu nuti kadhannaa kana hunda afaan Arabaatiin baranna. Muhammad fakkaachuuf fi Waaqa kabajuuf jecha. Kanaafuu ergaan kadhaa kana jedhe booda gara iddoo sagadaa kan kutaa nyaataa keenya cinaa jirutti deema. Akkasumas sagada koo isa duraa kan farjii jedhamu nan sagada. Garuu sagada sana dura kadhaa tokkoon qaba. Akkasumas sagada booda kadhaa biraan qaba. Kanaafuu guyyaa guutuuf mana koo osoo hin gadhiisin dura kadhaa qofan jedhaa jira. And once I got to school, then my mom had taught me something else about my identity. So one half of my identity was to live a devout Muslim life, but my mom, who came from Pakistan, she understood the West to be a Christian nation. Most people who are immigrants to the West, they see America, they think this is a Christian nation. And so what they see on TV, what they see in the public, what they see everybody doing, they impute all of that to Christianity. Achi booda yeroo mana barumsaa ga'u haati koo waa'ee eenyummaa koo qofa miti kan barsiifte. Gidduun eenyummaa koo inni tokko jireenya musliimaa amanamummaa jiraachuu ture. Garuu haati koo kan Paakistaan irraa dhufte baha kiristaanaa beekti turte. Namoonni hedduun kanneen gara bahaa godaanan Ameerikaa yeroo argan biyya kiristaanaa jedhanii yaadu. Kanaafuu wanta TV irratti argan, wanta uummata keessatti argan, wanta namoonni hundi raawwatan hunda kana kiristaanummaatti dabalu. Kanaafuu amaloota gadhee fi saalaan alaa kan fiilmoota keessatti argan, amaloota gadhee fi saalaan ala kan daandii irratti argan, akkasumas uffata namoonni galaana irratti uffatan, musliimonni godaantonni giddugaleessaan kana kiristaanummaatti dabalu. Sana booda maal jedhu ree? Haati koo Nabil kiristaanummaa irratti qophaa'uu qabda. Islaamummaan maaliif dhugaa akka ta'e beekuu qabda. Yeroo namni tokko si gaafate maaliif islaamummaan dhugaa akka ta'e amantii kee islaamaa ittisuuf sababii gahaa kennuu danda'uu qabda. Akkasumas namoota qormaata keessa buusuu fi kiristaanummaan maaliif sobaa akka ta'e agarsiisuu danda'uu qabda jettee na barsiifte. Kanaafuu umrii gabaabduutti kitaabota waa'ee kiristaanummaa barsiisan akkasumas caqasoota macaafa qulqulluu namootatti himuu fi wangeelli maaliif sobaa akka ta'e ibsuuf na gargaaran dubbisaan ture. Kanaafuu yeroo mana barumsaa ga'u hiriyoo tokko wajjin nan haasa'a. And so when I'd get to school, I'd have conversations with friends. I remember a very specific one from 11th grade. It was in my Latin class. Haasaa tokko kan kutaa 11ffaa keessa tureen sirriitti nan yaadadha. Kutaa Laatiin koo keessa ture. Intalli tokko fuuldura koo jirti turte. Isheen xiqqoo maraattuu natti fakkaate. Fuula ishee irratti nagaa guutuu qabdi turte. Ishee rukuti dammaqi jedhiin nama godha ture. Yeroo dubbattu haala ho'aa ta'een fi laphee guutuun ture. Nuti ishee maraattuu jenneera. Gooftaadhaaf gubachuu isheen beekamti turte. Garuu wanta sana yoo hin beektan ta'e isiniif hin galu ta'a. And so she turns around one day and she says to me, Nabil, can I ask you a question? Guyyaa tokko isheen garagaltee Nabil gaaffii si gaafachuu nan danda'a naan jette. Qabdaa itti fufi. Isheenis Yesuus beektaa naan jette. Anis gaaffii kanaaf deebii kennuuf qophaa'eera. Barreeffamnis naaf kennameera. Kanaafuu ani isheetti dhugaa dubbachuuf beeksisi. Ani Yesuus beeka jedheen xiyyeeffannoo na ilaalte. Anis Quraanni Yesuus dubroo irraa dhalate jedhee na barsiisa. Quraanni Yesuus nama dinqisiisaa bara baraan jiraatan keessaa jedhee na barsiisa. Quraanni Yesuus jaamaa fayyisuu, barcuma qulqulleessuu, du'aa kaasuu danda'eera jedha. Quraanni Yesuus Masiihiidha jedha. Anis inni musliima ta'uu isaa beeka. Dhuma baraatti deebi'ee ni dhufa. Akkasumas guyyoota boodaa ni jalqaba. Isheen ijji ishee bal'aa natti ilaalti. Sababiin isaas anis barreeffamicha irraa gargar ba'e ta'uu qaba. Kanaafuu ani itti fufee jedheen. Beetsi ani Yesuus Waaqa miti jedheen beeka. Isheen lakki Nabil inni kun kutaa baay'ee barbaachisaadha. Yesuus Waaqadha jette. Anis dhugaa jettee kana ni amantaa jedheen. Isheen eeyyee jette. Anis amantii keetiif Yesuus Waaqa ta'uun isaa barbaachisaadha jedheen gaafadhe. Isheen eeyyee jette. Anis tole gaariidha. Yeroo wangeelota afran sitti agarsiisa. Wangeelonni manca'aniiru jedheen amana. Amanamoo ta'uu hin danda'an jedhee yaada. Garuu yeroo ammaaf beeksi wangeelonni amanamoodha jenna. Akkasumas wanta yeroo hunda jedhan sana ammas ni jedhu. Yesuus wangeelota keessatti eessatti Waaqa ta'uu isaa dubbata.
isheen yeroo muraasaaf yaadde. Achiin booda egaa Yesuus abbaa fi ani tokko yoo jedhu moo jette. Anis inni waaqa ta'uu isaa dubbachuu miti. Inni ifatti maal akka dubbatu achitti dubbata. Ani barattoonni koo tokko akka ta'an nan kadhadha. Akkuma ani abbaa wajjin tokko ta'e jedha. Kanaafuu inni abbaa wajjin tokko ta'uu isaa dubbachuu miti. Inni waaqa ta'uu isaa dubbachuu miti. Inni hafuuraan tokkummaa qabaachuu isaa dubbata. Kanaafuu inni barattoonni isaa hafuuraan tokko akka ta'an kadhata. Akkuma inni abbaa wajjin tokkummaa qabu. Keessumaa Yesuus waa'ee ofii isaa maal akka jedhu yoo arguu barbaadde maaliif wangeela Maarqos hin ilaaltu? Yesuus tuuta gidduu yeroo adeemu namni tokko isa tuqa. Innis eenyu kan na tuqe jedha. Waaqni eenyu akka isa tuqe hin beeku naan jechaa jirtaa? Yeroo inni maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokkollee hin jiru jedhu hoo? Gaaffii sana yoo gaafate akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Boqonnaa Maarqos 13ffaa keessatti yeroo inni dhuma baraa eenyu illee hin beeku, ergamoonni illee hin beekan, abbaa qofatu beeka jedhu hoo? Beetsi inni yeroo dhumaa hin beeku jechuun isaa ifadha. Gooftaa qofatu yeroo dhumaa beeka. Kanaafuu akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Yeroo inni yeroo dhumaa hin beeku Waaqayyo qofatu beeka jedhe. Ati garuu kitaaba Yohaannis caqasteetta. Yoo wangeela Yohaannis caqasuu barbaadde waa'ee caqasa Yesuus abbaan ana irra guddaadha jedhu hoo? Ani ishee ilaalaa fi caqasoota macaafa qulqulluu caqasaa yommuun itti fufu isheen kana dura kutaalee kana akka hin ilaalle naaf gale. Kanaafuu beetsi yoo eenyummaa Yesuus beekuu barbaadde waa'ee Islaamaa na gaafadhu. Ani Yesuus isa dhugaa siifan qoodha jedheen. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessa yommuun jiru namni tokko wangeela yoo natti hime haaluma kanaan deema ture. Ani yaalii isheen wangeela natti himuuf goote fudhee da'awaa koo godhadhe. Ani yaalii isheen wangeela natti himuuf gooteen ishee gara Islaamaatti affeere. Sababiin isaas isheen sababa amantii isheef hin qophoofne. Amma immoo wanta tokko ibsuun barbaada. Yeroo isheen Yesuusin akka amanu na gaafattu ulfinni ani isheef qabu dabaleera. Sababiin isaas namoota kutaa koo keessa jiran hunda kanneen kiristaana ofiin jedhan ilaaleera. Akkasumas ani gara jannataa deemuuf Yesuusitti amanuu akkan qabu akka amanan beeka ture. Haa ta'u malee isaan keessaa homtuyyuu takkaa na hin gaafanne. Kanaafuu wantoota lama keessaa tokko dhugaa ta'uu qaba jedheen yaade. Yookaan isaan dhugumaan amantii isaanii hin amanan yookaan gara jahannam yoon deeme homaa isaanitti fakkaatu. Yoo ati akka kiristaana tokkotti Yesuusitti akkan amanu na hin gaafanne ta'e yookaan ati dhugumaan amantii kee hin amanne yookaan gara jahannam yoon deeme homaayyuu sitti fakkaatu jedheen amana. Kanaafuu ulfinni ani isheef qabu baay'ee ol ka'e. So my respect for her went through the roof. And by the way, it was really easy to mess with Christians on stuff because a lot of people hadn't thought about things. Akkasumas kiristaanota irratti wantoota irratti qoosaan salphaa ture. Sababiin isaas namoonni baay'een waa'ee wantootaa hin beekan ture. Yoo ani bashannanuu qofaan barbaade ta'e jecha sana nan jedha. Sadan tokkummaa naaf ibsi. Namoonni sun waa'ee isaa hin yaadne. Kanaafuu sadan tokkummaatti ni amantaa? Eeyyeen nan amana. Maarree maalummaa isaa naaf ibsi. Waaqayyo sadii tokko keessatti. Maal? Inni bottaallee saamunaa miti. Waaqayyo sadan tokko keessatti jechuun maal jechuudha? Kana naaf ibsuu dandeessaa? Eeyyee. Fakkeenyota nan argadha. Waaqayyo akka cabbii fi bishaanii fi hurriiti. Lakki inni miti. Waaqayyo akka cabbii fi bishaanii fi hurrii miti. Akkasumas lakki akka killeeti jedhu. Ani immoo kun hammaataa deeman jedha. Waaqayyo sadii tokko keessatti jechuun maal jechuudha? Akkasumas yeroo baay'ee namoonni xumura irratti inni iccitii Waaqayyooti. Amantiidhaan amanuu qabda jedhu. Ani immoo kun natti dhaga'amuun isaa ati jecha amantii beekumsa dhabuu bakka buusuuf fayyadamta. Akkasumas amantii sana keessaa homaa hin barbaadduun jedhaan. Akkasumattiin kiristaanummaa ilaale. Akkasumas yeroo hunda kiristaanota waliin yeroon haasa'u amantii koo akka musliimaatti cimsa. Akkasumas ani islaama namootatti qooduu nan barbaada ture. Sababiin isaas ani sadan tokkummaa akka shirkii yookiin waaqayyo tokko qofa hin jenneetti nan arga ture. Akkasumas shirkiin cubbuuwwan hunda keessaa isa tokko kan baay'ee hamaa ta'e. Amma kun hundinuu nama abdii isa keessa jiruuf sababa qabu yoon argadhe qofaa jijjiiramuu danda'a ture. Kanas ta'e sana kun ajaja macaafa qulqulluu Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti jirudha. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'aa deebisuuf yeroo hundumaa qophaa'u ta'a jedha. And the first time I met a Christian who was ready with that was in college. So I've already decimated the faith of a lot of people going up to college. Akkasumas yeroo jalqabaaf kiristaana kanaaf qophaa'aa ta'e kanan arge kolleejii keessatti ture. Kanaafuu ani duraan dursee amantii namoota baay'ee kolleejii deeman balleesseera. Kanaaf ani ofitti amanamummaa guddaadhaan kolleejii ga'e. Akkasumas hiriyaa tokko godhadhe. Amma hiriyaan kunii fi ani dorgommii haasawaa fi falmii uummata duratti baanee turre. Akkasumas kutaa tokko waliin qooddannee turre. Halkan tokko inni yommuu macaafa qulqulluu dubbisuun arge. Kanaafuu ani kun bashannanaa ta'a. Kiristaana biraa haa balleessinu. Bashannanaa haa ta'u jedheen yaade. Kanaafuu ani hiriyaa koo ilaale. Maqaan isaa David ture. Akkasiin jedheen, David, kitaabni ati dubbisaa jirtu amanamaa akka hin taane beektaa? Yeroo booda manca'eera jedheen. Innis macaafa qulqulluu isaa dubbisaa ture cufate. Akkasumas itti fufi jedhe. Kun mallattoo natti ta'uu qaba ture. Kun karaa koo hin deemne. Garuu ittan fufe. Anis, David,
Yesuus afaan Aramaayik dubbata miti. Akkasumas waldaan kiristaanaa jalqabaa Palestiinaa keessa turte, Yerusaalem keessa turte, Israa'el keessa turte. Kanaafuu afaan Ibrootaa dubbatanii jiraachuu qabu. Haa ta'u malee yeroo kakuun haaraan barreeffamu afaan Giriikiin barreeffame. Kanaafuu hiikaa jechoota Yesuusii qabda. Duraan dursee hin barreeffamne. Akkasumas kakuun haaraan yeroo dheeraaf waldaa kiristaanaa keessa ture dhugumaan afaan Giriikiin hin turre, afaan Laatiniin ture. Kanaafuu hiikaa biraa qabda. Sana booda waggoota 1000f afaan Laatiniin ture. Duraan dursee afaan Jarmaniitiin hiikame, afaan Jarmanii immoo afaan Ingiliffaatti deeme. Akkasumas achirraa KJV arganna. Inni hiikaati. Kanumaaf KJV, NIV, ESV, NRSV, VVV macaafa qulqulluu gargar ta'e baay'ee qabda. Isa kamtu dhugumaan dubbii Waaqayyooti kan jedhu akkamittan beekuu danda'a? How can I know which one is actually the Word of God? Now that had worked on many Christians. Amma kun kiristaanota baay'ee irratti hojjeteera. Akkasumas ani ulfaatina falmii koorraa kan ka'e na jala cacca'uuf jira jedhee qophiirran ture. Garuu Deevid na ilaalee akkas jedhe. Nabil, gaaffii tokko si gaafadha. Amma daqiiqaa muraasa dura haadha kee bilbilaan dubbisaa turte. Sun afaan Ingiliziin ture? Anis lakkiin jedheen. Innis garuu yeroo isheen maal akka jette natti himtu afaan Ingiliziin natti himte. Sun hiikaa dogongoraa ture? Lakki. No. Dhaggeeffadhu Nabil, yeroo afaan baay'ee beektu ergaa afaan tokkoon kenname fudhattee ergaa sana afaan biraatti sirriitti hiikuu dandeessa. Akkasumas ergaa sana eegdee jirta. Kanaaf sun waan barattoonni isaa hojjetan qofaadha. Isaan Yesuus dhaggeeffachuu danda'u. Yesuus afaan kamiinuu haa dubbatu afaan Giriikitti barreessuu danda'u. Akkasumas barruu harkaa kakuu haaraa afaan Giriikiin qabnu sana keessaa kutaalee 6,000 ol haadha qabna. Dabalees yoo kutaalee sana keessaa tokkollee hin qabne ta'e qabannaa keenya keessaa hiikaa Laatinii, Kooptikii fi Siriyaakii 10,000 ol kan barruu harkaa kakuu haaraa afaan Giriikii durii qabna. Dabalees yoo hiikaalee sana keessaa tokkollee hin qabne ta'e caqasoota kakuu haaraa 30,000 ol kan abbootii waldaa kiristaanaa durii qabna. Kanneen waldaa kiristaanaa durii wajjin kakuu haaraa guutuu yeroo baay'ee irra deebinee ijaaruu dandeenya. Nabil, ergaa kakuu haaraa jalqabaa mirkanaa'inaan beekna jedhe. And I looked at him and I said, David, you're making this up. I said, I've talked to dozens of Christians. No one have told me this before. Ani isa ilaalee, David, kana ofuma keetii uumaa jirta jedheen. Ani kiristaanota hedduu waliin haasa'eera. Namni tokkollee kana dura isa kana natti hin himneen jedheen. Innis, ani ofuma koon isa kana uumee dubbachaa akkan jiru yaaddaa jedhe. Eeyyeen, ani kana ofuma keetii uumtee dubbachaa jirta jedhee yaada. Innis, egaa itti adeemi naan jedhe.